Akkam jirtu barattoota. Nagaa keessanii jechaa kun barnoota herreegaa kutaa torbaffaadha. Barnoota herreegaa kutaa torbaffaa keenya guyyaa har'aatiin kan waliin ilaallu boqonnaa shanaffaa jalatti mata duree argamu 5 waliin ilaalla. Boqonnaan shanaffaan akkuma asirratti argaa jirtan naannawaa fi bal'ina danaalii diriiroo jedha. Kana keessaa kanneen argaman danaalii diriiroo jiran tokko waa'ee rog-sadeeti. Roga-fireedha. Rog-sadee jalaas immoo akkasumas immoo gosoota isaatu jira. Roga-firee jalallee immoo akkasumatti gosoota isaatu jira. Waa'ee roga-firee immoo naannawni jira, bal'inni jira, danaalee diriiroo kanneeniif jechuudha. Isa kana wal qabatee kutaa jahaffaa keessatti akkasumas immoo kutaa shanaffaa keessattis ni jiru. Waa'een danaalee diriiroo jechuudha. Waa'ee rog-sadee akkasumas immoo waa'ee roga-fireedha. Kutaa kana keessatti immoo waa'ee rog-sadee maalummaa isaa, gosoota isaa, qoqqoodamiinsa isaati kan ilaallu. Kanaaf kallattimaan guyyaa irraa kan ilaallu 5.1 keessa deebii waa'ee rog-sadoota isaa jedhudha. Qabiyyee kana keessatti immoo kan ilaallu waa'ee rog-sadeeti. Rog-sadeen maal akka ta'e akkasumas immoo qoqqoodamiinsa isaati, moggaasa isaati. Kana waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma amma asirratti argaa jirtan seensa irratti waa'ee rog-sadootaa jechuudha. Kutaa shanaffaa boqonnaa 5 mata duree xiqqaa 5.2 jalatti bal'inaan barattee jirtedha. Kana kan kutaa shanaffaa kana dura bira darbitan yaadachuu ni dandeessu yookaan immoo dhayitanis dubbisuu ni dandeessu. Mata duree kana jalatti waa'ee rog-sadee kana keessa deebi'uun hamma tokko akka yaadattaniif kallattiidhaan kaa'ee jira. Kanaanis wal qabsiisee akkuma asirratti argaa jirtan danaan diriiroo sarara cufaa rogoota 3 qabu rog-sadee jedhama jechuudha. Danaan diriiroon sarara cufaa rogoota 3 qabu rog-sadee jedhama. As keessatti fakkeenyaaf maalummaa rogallee ni ilaalla. Rogni isa kami kan jedhu danaa fuudhanneetiin jechuudha. Akkasumas immoo rog-sadeen tokko rogoota 3, vartiksoota 3, kofoota 3 qaba jedha. Akkuma asirraa argaa jirtani danaan diriiroon sarara cufaa rogoota 3 qabu rog-sadee jennee. Rog-sadeen kun rogoota 3, vartiksii 3, kofa 3 qaba jedha. Isaan kunniinis roga kan jennuun, vartiksii kan jennuun, kofa kan jennuun mee kan akkamiiti kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Akkasumas immoo rog-sadeewwan qubeewwan vartiksii isaanii irratti argamaniin moggaafamu jedha. Kun waa'ee moggaasatii as keessatti kan kaase jechuudha. Kallattiidhaman as keessatti rog-sadeen danaa diriiroo sarara cufaa rogoota 3 qabu jennee, rogoota 3 qaba, vartiksii 3 qaba, kofa 3 qaba jennee. Akkasumas immoo yoo moggaafnu immoo rog-sadeewwan qubeewwan vartiksii isaanii irratti argamaniin moggaafamu jedha. As keessatti ni ilaallaa jechuudha. Mee akkamitti moggaafamu, vartiksiin maali, rogni maali, kofti isa kami kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan rog-sadee kan amma argaa jirtu rog-sadeen danaa 5.1 irratti argamu kun rog-sadeedha. Kanaafuu rog-sadee kan jennuun danaa diriiroo sarara cufaa rogoota 3 qabu rog-sadee jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan asirratti kaasu kan amma ilaalame. Inni kun rog-sadee ta'uu danda'a yoo jenneen rog-sadee ta'uu hin danda'u. Maaliif rog-sadee ta'uu hin dandeenye? Cufaan qabu jechuudha. Gidduu kanatti banaa jira. Inni kun sarara dhaabbataadha malee rog-sadee ta'uu hin danda'u jechuudha. Maal ta'uu qaba? Cufaa ta'uu qaba. Akkamitti cufaa ta'uu qaba? Kun akkuma asirratti argitan kanatti cufaa ta'uu qaba jechuudha. Inni kun jechuudha akkatti rogoota 3 akkuma danaa 5.1 kan kitaabarra jiru kana jechuudha. Roga kan jennuun isa kamiidha? Sarara dhaabbataa rog-sadeen irraa ijaaramu roga jennaan. Inni illee isa kamii? Kunoo isaan irra mure kana tokko roga inni kunis sarara dhaabbataadha. Sarara dhaabbataa roga jennuun kan rog-sadeen irraa ijaarame jechuudha. Inni kunis roga jennaan. Sararoota dhaabbataa kanneeniin roga jennaanii jechuudha. Eeshi kofa kan jennuun hoo isa kami? Kofa kan jennuun isa amma asirratti argitan kana kofa kan jennuun isa kana. Bakka kanneen irra mare kun kofa jedhamu jechuudha. Bakka itti sararoonni walirraa dacha'an yookiin immoo bakka itti sararoonni golboo uuman kana yookiin immoo rogoonni golboo uuman kana kofa jennaan jechuudha. Inni biraa vartiksii kan jennuun maalidha? Vartiksii kan jennuun
iddoo itti sararoonni yookiin rogoonni rog-sadee kun itti wal tuqan jechuudha. Tuqaa waliinii jechuudha. Yookiin immoo bakka itti isaan wal tuqan. Akkuma asirratti argitan kana fakkeenyaaf bakka kanatti wal tuqan. Eenyu rogni achii gadi dhufuu fi kana deemu bakka kanatti wal tuqee jechuudha. Akkuma asirratti argitan. Inni kunis asittis kunoo bakka caa kana biratti varteksiidha. Akkasumas immoo bakka A kana birattis varteksiidha jechuudha. Varteksii kan jennuun tuqaa waliinii sararoonni lama iddoo isaan itti wal tuqanii jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma amma asirratti argitanii akkas yoo goone bakka itti iddoo kana asiinis iddoo kanatti varteksii jennaanii jechuudha. Kofa kan jennuun immoo golboowwan kanneen iddoo akkanaa kallattiin ani isinitti argisiise kun kofa jedhamu jechuudha. Kanaaf rog-sadeen tokko rogoota sadii roga kan jennuun isa kana. Kofoota sadii kan jennuun immoo bakka itti sararoonni lama wal tuqanii gidduu sanitti kan uumamu banaa sana varteksii kan jennuun immoo tuqaa waliinii bakka itti rogoonni sun lamaan wal tuqan sanaan maal jennaani varteksii jennaanii jechuudha. Kanaafuu rog-sadeen tokko rogoota sadii qaba, varteksii sadii qaba, akkasumas immoo kofoota sadii qaba jechuudha. Isa kana kallattiidha yoo kan ilaallu taate akkuma amma danama kana haa ilaallu as keessaa rogamee akkamitti keenyaa isa jedhuudha jechuudha. Roga rog-sadee kana rogoota sadii qaba jennee miire rogoonni sunniin aabaa roga aabaa roga baacaa inni sadaffaan immoo roga aacaa. Kun sadiin roga jechuudha. Rogoota sadii qabannee inni nama asirratti barreessu kun rogoota tahaa jechuudha. Itti aansinee mee kofa haa laallu. Kofallee sadii qaba jennee kofa tokko isa kana kofa A. Isheen kun mallattoo kofaati. Kofa A. Inni itti aanu immoo isa kana kofa B. Inni itti aanu kun immoo kofa C. Kofoota sadii qaba jennee jechuudha. Kofoota isaan kunniin jechuudha. Inni itti aanu immoo roga salaallee, kofa salaallee, varteksii. Varteksii sadii qaba jenna. Varteksiin sadan sunii keessaa tokko bakka kun waan irra kaa'e kana tuqaa A ishee kana jechuudha. Tuqaa A jechuudha. Akkasumas immoo ishee kana tuqaa C. Akkasumas immoo ishee kana bakka baa kana jechuudha. Kun sadiin varteksiidha jechuudha. Tuqaaleedha. Inni biraa immoo moggaasa. Rog-sadee kana akkamitti waamnaadha? Rog-sadee jennee cal jennee waamuu osoo hin taane rog-sadee kana akkamitti waamnaadha? Rog-sadee kana moggaasa isaa bakka tuqaalee kanneeniin moggaafna. Tuqaalee yookiin varteksii isaatirra jiran qubeewwan varteksii irra jiran saniin moggaafna. Rog-sadee kana isheen kun mallattoo rog-sadeeti. Rog-sadee A, B, C jennee kaa'uu ni dandeenya. A, B, C jechuun akkuma asirratti argitan kana A, B, C haala kanaan waamuu ni dandeenya. Yoo barbaanne immoo maal goonaa baarrallee kaanee waamuu ni dandeenya. Rog-sadee B tartiibaan deemna. Baarraa yookaan C achiin A jennee waamuu ni dandeenya. Yoo barbaanne immoo caarraaf duuba deebinees waamuu ni dandeenya. Haala kamiin waamuu dandeenya? Rog-sadee C B A jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun moggaasa rog-sadee kanaati jechuudha. Lattimaanitti yaafuuf nuti akkuma asirratti argaa jirtan kun inni itti aanu akkuma dura jenne qoodamiinsa rog-sadeeti. Rog-sadee jechuudha. Akkamitti qoonnaadha? Rog-sadee bakka lamatti qoonna.
Tokkoffaanii rog-sadee yoo qoonnu rog-sadee dheerina roga isaa irratti hundoofne ni qoonnaa. Akkasumas immoo safara kofaa irratti hundoofne maal goonaa rog-sadeema kana bakka lamatti qoonna dura. Rogaanii fi kofaan jennee qoonna jechuudha. Rogaan immoo maal isaa laallee qoonnadha? Roga isaa laalleeti. Roga rog-sadee sanaa laalleeti qoonna jechuudha. Kofas immoo kofa laallee qoonna. Kanaafuu tokkoffaa irratti akkuma asirratti argaa jirtan rog-sadoota akkaataa dheerina rogoota isaaniitiin iddoo sadiitti qoodamu. Maal laallee? Roga laallee bakka sadiitti qoonna. Tokkoffaa rog-sadee ikulaateraalii. Rog-sadee ikulaateraalii kan jennuun maalidha? Rog-sadee ikulaateraalii kan jennuun gosoota rog-sadee keessaa dheerina rogaatiin kan qoonnu ta'ee rog-sadee dheerinni rogoota sadanuu roga sadii qaba jennee mire sadanuu walqixa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf danaa 5.2 irratti akkuma argitan kana rog-sadeen kun roga sadii qaba. Rogni sadanuu walqixa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf osoo sarartuudhaan kan safarru taate dheerinni gaahaa inni kun jechuudha 5 yoo ta'e haa'iin kunis meeqa ta'a? 5. Gaa'iin kunillee meeqa ta'a? 5. Gonkumaa waliin caalanii jechuudha. Kanaafuu rog-sadee moggaasuu silaa duraayyuu ilaalle waan ta'eef jechuudha. Rog-sadee kana kitaaba keessan irra jiru akkamitti moggaasee rog-sadee iddoo kana rog-sadee gaa'ii haa rog-sadee ikulaateraalidha. Gaa'ii haa. Inni kun rog-sadee ikulaateraalidha. Dheerinni rogoota isaa sadanuu walqixa jechuudha. Inni kunis rog-sadee roga isaa yoo waamu jechuudha. Maal godhee gaahaa jechuun isa kana gaahaa walqixa ta'a. Gaahaan walqixa ta'a. Gaa'ii walqixa ta'a. Haa sadan walqixa waan ta'eef rogoonni kun sadanuu walqixa rog-sadee akkasiitiin rog-sadee ikulaateraalii jennaan jechuudha. Rogoonni sadanuu kan walqixa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti wanni isin hubachuu qabdanii rogoonni sadanuu yoo inni kun 5 ta'e 5 inni kunis 5 inni kunis 5 yookiin 6 yoo ta'e 6 ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo gosoota rog-sadee rogaan qoonnu keessaa rog-sadee ayisoosilaasii. Rog-sadee ayisoosilaasiin see kana jechuudha. Rog-sadee ayisoosilaasii kan jennuun immoo maalidha? Rog-sadee dheerinni rogoota isaa 2 keessaa 2 kan walqixa ta'edha. Tokko adda jechuudha. Roga 3 qaba. 3 keessaa 2 walqixa inni tokko immoo adda jechuudha. Fakkeenyaaf danaa 5.3 irratti akkuma argaa jirtanii rog-sadeen kun rogoota 3 qaba. 3 keessaa fakkeenyaaf A, ba'aa fi aacaan walqixa jechuudha. Inni kun 5 yoo ta'e inni kunis 5. Inni baacaan kun immoo yookiin 4 yookiin immoo 6 ta'uu ni danda'a jechuudha. As keessatti 5 yoo ta'e 5 sadiinuu yoo ta'an maal ta'uu rog-sadee ikulaateraalii dura laallesan ta'u. Amma garuu rog-sadee ayisoosilaasii kan jennuun dheerinni rogoota 3 keessaa 2 walqixa. Tokko immoo adda kan ta'e jechuudha. Kanaaf rog-sadee kanaan rog-sadee ayisoosilaasii jennaan jechuudha. Akkuma asirratti argitan rog-sadee kana yoo moggaasu moggaasa rog-sadee kanaa rog-sadee Caa jedhe. As keessaa rog-sadeen kana keessaa rogni Aabaa fi Baacaa walqixa jedhe. Asirratti sirrii miti. Aabaa fi Aacaatu walqixa. Iddoo kanatti sirreessuu qabdu. Jarri kun lamaan walqixa miti. Aabaa fi Aacaan walqixa. Rogni Baacaan immoo adda jechuudha. Rog-sadee kanaan rog-sadee ayisoosilaasii jennaan. Lakkoofsa yoo nuu kenname fakkeenyaaf 5, 6 haala sanii yoo ta'e fakkeenya isaa ta'uu ni danda'a. Inni sadaffaan immoo rog-sadee rogaan qoonnu keessaa rog-sadee iskeelanii. Rog-sadee iskeelanii kan jennuun rog-sadee dheerina rogaan qoonnu keessaa tahee rog-sadee rogoonni isaa sadanuu walqixa ta'an. Sadanuu gargar kan ta'e jechuudha. Inni tokko 5 yoo ta'e inni tokko 4
inni tokko immoo 6 ta'uu danda'a jechuudha. Yoo safarre jechuudha. Rog-sadee danaa 5.4 irra jiru kana ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Rog-sadeen kun rog-sadeedha. Garuu rogoonni sadanuu walqixa jechuudha. Akkuma asirratti argitan muraa garaagaraa qaba. Kana keessaa rog-sadee kana rog-sadee A, B, C jedhee moggaasee rog-sadee iskeelanii jedhee rog-sadee A, B fi C jedhee moggaasee rog-sadee kana rog-sadeen rogoonni isaa sadanuu gargar ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti amma argaa jirtanii rog-sadeen kuni rogni aabaa rogni kuni miti walqixa baacaa miti walqixa aacaa ta'e jechuudha. Inni kuni mararra dheeraadha. Fakkeenyaaf 6 ta'uu danda'a. Inni kun 5 ta'uu danda'a. Inni kun immoo 4 ta'uu danda'a jechuudha. Rog-sadeen kun rogoonni isaa sadanuu walqixa. As keessatti waa sadii ilaalla. Rogaan bakka sadiitti qoodama jennee kan rogoonni isaa sadanuu walqixa ta'e ikulaateraali akka ta'e. Kaan immoo sadii keessaa 2 walqixa ta'e immoo ayisoosilasii akka ta'ee fi rogoonni sadanuu kan gargar ta'e immoo iskeelanii akka ta'e waliin ilaallee jechuudha. Inni lammaffaan immoo akkuma ture jenne rog-sadee bakka lamatti qoonnannee rogaanii fi kofaan jennee isa kofaaniiti jechuudha. Rog-sadee safara kofaa irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti qoonnadhe. Ammas kofaanis bakka sadiitti qoodama jechuudha. Isaanis kallattii waliin kan ilaallu ta'a. Inni jalqabaa A irratti yookiin tokkoffaa rog-sadee kofa akiyuutiiti. Rog-sadee kofa akiyuutii kan jennuun maalidha? Rog-sadee kofa akiyuutii kan jennuun gosoota rog-sadee keessaa kan kofaan qoodamu jechuudha. Kofaadha. Kofa akiyuutii kan jennuun jechuudha. Kana dura kutaa darbe keessattis ta'uu ilaaluu dandeessu waa'ee kofoota yoo qoonnu jechuudha. Kofa akiyuutii kan jennuun maalidha isa jedhuufi. Kanaaf kofa akiyuutii kan jennuun kofa safarri isaa 0 digirii fi 90 gidduu ta'edha. Gidduudha malee 0 sin dabalatu 90 sin dabalatu garuu kofoota gidduu sana jiran jechuudha yookiin 1 hanga 89 warra jiran jechuudha. Kallattiimaan gara waa'ee rog-sadeetitti yoo kan deebinu ta'e rog-sadee kofa akiyuutii kan jennu safarri tokkoon tokkoo akkuma asirratti argitan tokkoon tokkoo kofoota rog-sadee kofa 90 gadi yoo ta'e jechuudha. Sadan isaatu 90 gadi. Kofoonni jiran hunduu 90 gadi jechuudha. Akkuma danaa 5.5 irratti argitan kana fakkeenyaaf kofti aan 80, kofni baan 60, kofni caan immoo 40 jechuudha. Hundi isaaniitu 90 gadi. Kanaaf rog-sadee kofa akiyuutii kan jennuun kofoonni sadi qabanii sadanuu yoo 90 gadi kan ta'an taate rog-sadee sana akkasumatti ilaallee rog-sadee kofa akiyuutiiti jennee keenya jechuudha. Fakkeenyaaf rog-sadee kana yoo moggaasu rog-sadee amma asirra jiru kana rog-sadee A, B, C jedheetti kaa'e. Rog-sadee A, B, C jedhee kaa'e. Rog-sadeen kun yoo moggaasnudha. Kofa isaa yoo ilaallu immoo safarri kofa A asirratti 80, inni kun meeqa 90 gadi. Kan kofa baallee 60, inni kunis 90 gadi. Kan kofa caasii 40, inni kunis meeqa 90 gadi. Sadan isaaniitu 90 gadi waan ta'aniif rog-sadeen kun rog-sadee kofa akiyuutii jedhamu jechuudha. Inni lammaffaan immoo gosoota rog-sadee keessaa rog-sadee kofa sirriidha. Rog-sadee kofa sirrii kan jennuun immoo rog-sadee kofa sirriidha. Akkuma kanaan dura jechuudha. Waa'ee rog-sadee kofaa yoo kaa'u kofa sirrii inni jira. Kofa sirrii kan jennuun kofoota jiran keessaa kofti tokko yoo 90 ta'edha. Kofni tokko 90 yoo ta'e kofni hafan immoo 90 gadi ta'uu waan ta'eefis garuu tokko dirqama 90 kan ta'e rog-sadee kofa gosoota kofaa keessayyuu kofa sirrii jennaan. Rog-sadee kofa sirrii kan jennuunis akkasuma safara kofoota rog-sadee sadan jiran keessaa tokko kofa sirrii yoo ta'e qofa. Akkuma danaa 5.6 irratti argitan kana rog-sadeen kun rogoota 3 qaba, kofa 3 qaba. Garuu kofa kana keessaa kofni tokko fakkeenyaaf kofni L kun meeqa 90 ta'a jechuudha. Kanaaf rog-sadeen kun rog-sadee kofa sirrii jedhama jechuudha. Asirratti moggaasa isaa kana yoo ilaallu rog-sadeen kun rog-sadee K, L, M
jedhee moggaasee kaa, laa, maa jedhee kaa'ee as keessatti rog-sadee kuna keessaa kofoota sadan kana keessaa kofni laan kuni kofa sirriidha. Mallattoon kun immoo mallattoo kofa sirriiti iseen kun jechuudha. Inni asirratti iseen kun 90 digirii kallattiidhaan kan inni agarsiisu jechuudha. Kanaafuu rog-sadee kofa sirrii kan jennuun safara kofoota sadan jiran keessaa inni tokko kofa sirrii yookiin immoo safarri digirii isaa 90 yoo ta'e rog-sadee kofa sirrii jennee keenyaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo rog-sadee kofa obtiyuusiidha. Rog-sadee kofa obtiyuusii kan jennuun immoo akkasumas immoo gosoota kofaa jiran keessaa kofti obtiyuusiin jira. Kofa obtiyuusii kan jennuun safara kofoota kofti isaa tokko 90 fi 180 gidduu ta'e rog-sadee kofa obtiyuusii jennee baranne kana dura jechuudha. Yookiin immoo kutaa darbe keessatti barattanii sanumarraa ka'uudhaan rog-sadee kofa obtiyuusii kan jennuun safara kofoota keessoo rog-sadee sadan keessaa inni tokko 90 digirii fi 180 digirii yoo ta'e jechuudha. Akkuma tanaa 5.7 irratti argitan kana fakkeenyaa fi rog-sadeen jiru kun kofoota sadii qaba. Kofa sadan kana keessaa kofni raarra jiru kun 100. 100 kun immoo 90 digirii fi 180 digirii gidduudha waan ta'eef as keessatti rog-sadeen kun gosoota rog-sadee keessaa rog-sadee kofa obtiyuusii jalatti ramadamaa jechuudha. Kanaaf rog-sadee kanaanis rog-sadee kofa obtiyuusii jennee kennaa jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana rog-sadeen kun moggaasa isaa wajjin wal qabsiifnee yoo ilaallu rog-sadee kana rog-sadee paaraa saa jedhee moggaase. Paaraa saa. Kofa sadii qabaa. Kofoota kana keessaa kofti raan kun maalidha? Safarri isaa 90-180 gidduutti waan argamuuf rog-sadeen kanaan kofa obtiyuusii jennee keenyaa jechuudha. Kanaaf kallattii kana keessatti kan laalle kofaan warra qoodamu keessaa sadii kofa akiyuutidha. Kan sadanuu 90 gadi ta'e kofa sirriidha. Tokkommoo 90 kan ta'ee fi inni sadaffaan immoo kofa obtiyuusii. Kofa obtiyuusii kan jennuun immoo tokko 90 fi 180 gidduu kan ta'e jechuudha. Hubadhuu isa jedhu yaa ilaallu hidhamni safara kofoota keessoo sadan rog-sadee tokko 180 jedha. Kana jechuun rog-sadee kamiyyuu fudhattanii safarri kofoota keessoo isaa yoo walitti hidhame jechuudha. Meeqa taha? 180. Fakkeenyaaf kan kenname kana osoo fudhannee walitti hidhaane isa kanarratti jechuudha safara kofa akiyuutii kan jedhu kana fakkeenyaaf as keessatti 60, 80 fi 40 kan osoo walitti hidhaane meeqa dhufa? 180 jechuudha. Rog-sadeen kamiyyuu kofti keessoo isaa 180 ta'a. Hunda isaatu osoo walitti hidhaatanii kan laaltan taate jechuudha. Isa kana immoo kutaa kana duraa keessattis akkamitti akka inni 180 ta'u ilaaluu ni dandeessu. Yookaan immoo yuutuubii kana jala deemtanii waa'ee rog-sadeedhaa yoo laaltan argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa hubadhuu jalatti safarri tokkoon tokko kofoota keessoo rog-sadee ikulateraalii kamiyyuu 60 ta'a jechuudha. Rog-sadeen tokko ikulateraalii kan jennuun akkuma dura ilaalle rogni isaa sadanuu yoo maal ta'edha? Walqixa ta'e jechuudha. Rogni isaa sadanuu walqixa jechuun immoo gama biraatiin kofti isaa sadanuu maal ta'a jechuudha? Walqixa jechuudha. Kanaafuu walqixa jechuun 50 ta'uu hin danda'u. 150 ta'a sadiinuu hundi isaatu maal ta'a? 60. Inni kunis 60, inni tokkos 60 ta'a. Kana sadiin osoo walitti hidhaane sadan isaanutu meeqa dhufa? 180 ta'a jechuudha. Kanaafuu rog-sadeen ikulaateraaliin safarri rogoota isaa sadan walqixa. Sababa rogoonni isaa sadan walqixa ta'eef immoo kofoonni isaa sadanuu walqixa ta'a yookiin immoo 60 ta'a jechuudha. Kallattii maanii Gilgaala 5.1 yoo kan waliin ilaallu taate tokko irratti maal jedhaa? Kofoota rog-sadee armaan gaditti kennaman irratti hundaa'uudhaan rog-sadicha akiyuutii, kofa sirrii fi yookiin immoo obtiyuusii jechuun adda baasi jedhe. Kana maal goonaa deebisuudhaaf maal yaadachuu qabdanii? Kofa akiyuutii jechuun maali? Rog-sadee kofa sirrii jechuun maali? Rog-sadee kofa obtiyuusii jechuun maal akka ta'e adda baastanii beekuu qabdanii jechuudha. Rog-sadee kofa akiyuutii kan jennuun rogoota rog-sadee
gosoota rog-sadee keessaa rog-sadee rogoon isaa sadanuu 90 gadi ta'e jechuudha. Asirratti ni ilaaltanii fakkeenyaaf A yoo kan fudhannu taate hundi isaaniitu maalidha? 90 gadi. Inni kunis akiyuutiidha. Kan 90 gadi ta'e jechuudha. Inni biraa yoo ilaaltan fakkeenyaaf F illee yoo ilaaltani faalleen 90 gadi sadanuu. Akkasumas immoo E illee yoo kan ilaaltan taate sadanuu 90 gadi waan ta'eef jarri kun sadan rog-sadee qofa akiyuutiitti ta'u jechuudha. Inni lammaffaan baarra qofa sirrii kan yoo ilaalle immoo rog-sadee qofa sirrii kan jennuun qofoota sadan keessaa tokko 90 yoo ta'e 90 keessatti yoo argitanii tokko warra lamaa walitti hafe 90 waliin ta'uu qabu isaanis garuu 180 guutuu qabu waan ta'eef 90 of keessaa qabu maal ta'a qofa sirrii ta'a jechuudha. Rog-sadee qofa sirrii kan ta'u caadha. Caan rog-sadee qofa sirrii ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo rog-sadee qofa optiyuusiiti. Rog-sadee qofa optiyuusii kan jennuun immoo qofoota jiran sadan keessaa qofti tokko yoo 90 fi 180 gidduu ta'e inni tokko. Kanaaf sanaa gadi ta'uu danda'a. Yoo miti ni taa'aadha. Kanaaf fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltani 90 kun 90 fi 180 gidduutti waan argamuuf daan kun rog-sadee qofa optiyuusiiti. Baanis rog-sadee qofa optiyuusii ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa bira yoo deemnu immoo dheerinni rogoota rog-sadee sadan akka armaan gadiitti kennaman irratti hundaa'uun rog-sadeewwan kana ikulateraalii, ayisoosilasii, iskeelanii jechuun adda baasii jedha. Asirrattis gaaffii kana deebisuudhaaf maalummaa rog-sadee ikulateraalii yaadachuu dandeessanii, ayisoosilasii yaadachuu dandeessanii, iskeelanii yaadachuu dandeessanii jechuudha. Yoo isan kana yaadanne deebisuu hin dandeessan. Ikulateraalii kan jennuun akkuma asirratti argitanii rog-sadee ikulateraalii kan jennuun rog-sadee rogoonni sadanuu walqixa ta'e. Sadan isaanii walqixa ta'e. Gasiyyuu baan sadanuu walqixa waan ta'eef ikulateraalii ta'uu danda'a jechuudha. Itti deebinaan kallattii ikulateraalii yaalaallu keessaa faa. Inni kunis sadanuu 13 waan ta'eef walqixa jechuudha. Finne ikulateraalii kan biraan jiru kan sadan walqixa. Inni itti aanu immoo rog-sadee ayisoosilasii. Ayisoosilasii kan jennuun immoo gosoota rog-sadeewwan jiran rogaan qoonnu keessaa lama walqixa ta'e tokko yoo adda ta'e. Lama walqixa tokko adda. Kanaaf kan lama walqixa tokko addaa caadha. Kan biraa kan lama walqixa tokko addaa jechuudha. Fa'ee kunis maal ta'a jechuudha? Rog-sadee ayisoosilasii ta'a jechuudha. Inni sadaffaan inni itti aanu immoo rog-sadee iskeelanii. Iskeelanii kan jennuun gosoota rog-sadee keessaa rogoonni sadanuu kan gargar ta'e jechuudha. Sadan isaa A gargara rog-sadee iskeelaniidha. Daa rog-sadee iskeelanii ta'a jechuudha. Kana fakkaata. Gaaffii inni sadaffaan immoo akkuma asirratti argaa jirtan qofoonni qofoonni sadan rog-sadee tokko 2 xaa, 3 xaa fi 5 xaa yoo ta'ani gatiin xaa meeqa ta'a jedha. Inni biraa immoo safara qofoota sadanii barbaade. Waa'ee qofaa haasa'e waan ta'eef idamni qofoota rog-sadee tokko sadanii keessoo jechuudha 180 waan ta'eef maal goonaa 2 xaa hidhawuu 3 xaa hidhawuu 5 xaa walqixa 180 jennee furra. Kana booda 2 xaa 3 xaa fi 5 xaa walitti haa hidhaanu. 2 xaa fi 3 xaan 5 xaadha. 5 xaa fi 5 xaan 10 xaa ta'a. Walqixa 180 digriidha. Kanaaf xaa kana kophatti hambifachuuf maal goonaa? Irra 10. Isa kanas irra 10. 10 hin baddi eenyutu hafa? Xaan kophatti hafa walqixa ta'a. 0 yoo balleessine 18 irra tokkooti. 18 hiruu tokkoo jechuun 18 ta'a jechuudha. Kanaaf gatiin xaa meeqa isa jedhuu fi gatii xaa meeqa arganne 18 ta'a jechuudha. Kanaaf asitti gatiin xaa 18 digrii arganna. Safara qofoota baarratti safara qofoota sadanii meeqa jedha. Safara qofoota sadanii argachuu fi kan 2 xaa kana sadda barbaanna. 2 xaa jechuun 2 baay'isuu xaan keenya 18 waan ta'eef baay'isuu 18
36 ta'a jechuudha. Kan lammaffaa immoo kan 3 ta'a yoo barbaannu immoo asitti 3 baay'isuu xaan keenya 18 waan ta'eef 18tti. 3 baay'isuu 18 yoo kan baay'ifnu taate 3 baay'isuu 8 24 4 barreessinee 2 qabna. 3 baay'isuu 1 3 2 wajjin 5 54 ta'a jechuudha. Taan immoo kan 5 taati. 5 taatiifis argachuuf maal goona? 5 baay'isuu gatiin xaa keenya 18 18 yoo baay'ifnu 5 baay'isuu 8 40 0 barreessinee 4 qabna. 5 baay'isuu 1 5 4 wajjin 90 ta'a jechuudha. Kanaafuu kufoota tokkoon tokkoo isaa kan arganne tokko akkuma asirratti argitan 36 arganne, isa tokkoof 54, isa tokkoof immoo 90 arganne. Caarratti maal jedhee nu gaafata? Safarri kofoota baa irratti argatte irratti hundaa'uun gosti rog-sadee kanaa maal tahaa jedhee si gaafate. Gosti rog-sadee kanaa maalidha ree? Tokko akkuma asirratti argaa jirtani meeqa arganne? 36 arganne. Isa tokko 51 arganne. Akkuma asirratti argitan. Isa tokko 90 arganne. Kanaafuu gosoota rog-sadee keessaa qofti tokko yoo 90 ta'e maal jennaani? Gosoota rog-sadee keessaa rog-sadee qofa sirrii jennaan. Deebiin isaa amma asitti maal goona jechuudha? Rog-sadee qofa sirriiti jechuudha. Deebiin isaa caarratti deebifnu jechuudha. Caa kanarratti rog-sadee qofa sirrii ta'a jechuudha. Afuraffaa. Kofoonni lamaan rog-sadee tokko kofni lama. Shanaffaan kofoota rog-sadee keessaa inni tokko 120 yoo ta'e ida'amni kofoota lamaan hafanii hammamtaa jedha. Kofni lamaan hafee walirratti meeqa ta'aadha? Inni tokko 180 lamaan hafee meeqa waan jedheefi maal goonaa? 180 ida'uu 2 ta'a. 2 ta'a maaliif jennee? Kofa lama nu gaafate waan ta'eef 2 ta'an wal qixa ta'a 180 xaa jennaan 2 ta'an jennuun sitti xaa 120 kofa 120 ida'uu xaan wal qixa ta'a 180. Sana booda xaa kana qubatti hambifachuuf wal qixa ta'a 180. Inni 120 kun yoo gama darbu hir'isuu ta'a 120. 180 120 walirraa hir'isnu xaan wal qixa ta'a 60. Kofoonni lamaan hafan meeqa ta'u jechuudha? 60 ta'uu jechuudha. Gaafiin itti aanu gaafiidhumaa gaafii jahaffaadha. Gaafiin jahaffaan immoo akkas jedha. Kofoota armaan gadii keessaa kamtu kofoota rog-sadee ta'uu danda'a? Kan danda'uu fi kan hin dandeenye jechuudha. Kan danda'u maalidhaa? Walitti eda'anii yoo edamni isaanii 180 ta'e ni danda'a. Yoo 180 hin taane immoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Ichi walitti edaanu sitti eda'uudha. Wal qixa ta'a. 80 fi 60 140. 140 irratti 20 160. Kanaaf inni kun rog-sadee ta'uu hin danda'u. Baa. Walitti edaanu 85 fi 67. 5 fi 7 12. 12 fi 8 20. 0 barreessineet 2 qabna. 8 fi 6 14. 14 fi 2 16. 16 fi haftee 2 18. Inni kun 180. Kanaaf inni kun rog-sadee ta'uu ni danda'a. Inni kanas walitti edaanu. Wal qixa. 78 ida'uu 65 ida'uu 37. 8 fi 5 13. 13 fi 7 20. 0 barreessineet 2 qabna. 7 fi 6 13. 13 fi 3 16. 16 fi 2 18. Kanaafuu inni kunis rog-sadee ta'uu ni danda'a. Kan garuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Egaa barattoota qabiyyee keenya irraa keessatti waa'ee rog-sadeeti kan ilaalle. Waa'ee rog-sadee keessatti immoo kan nuti ilaalle kallattii maanii
rog-sadee jechuun maali? Roga meeqa qaba? Kofa meeqa qaba? Vertiksii meeqa qaba? Moggaasa isaa waliin laalla. Akkasumas immoo rog-sadee rogaa fi kofaan irratti hundoofnee bakka lamatti akka qoodnu. Rogaanis bakka sadiitti akka qoodnu. Isaanis rog-sadee roga ekulateraalii kan rogoonni isaa sadan wal qixa ta'e. Rog-sadee roga isoosilasiin kan jennuun rog-sadee rogoonni lama wal qixa ta'e tokko adda ta'e. Inni sadaffaan immoo rog-sadee iskeelanii. Iskeelanii kan jennuun immoo kan rogoonni isaa sadanuu gargar ta'e. Fi kofaan immoo kan bakka sadiitti qoodnaa tokko kofa kiyuutitti. Rog-sadee kofa kiyuutii kan jennuun sadanuu 90 gadi kan ta'e. Rog-sadee kofa sirriiti. Rog-sadee kofa sirrii kan jennuun sadan keessaa tokko yoo 90 ta'e. Fi sadaffaan rog-sadee kofa optiyuusiiti. Rog-sadee kofa optiyuusii kan jennuun sadan keessaa tokko 90 fi 180 gidduu kan ta'e jechuudha. Egaa waa'ee rog-sadee kana yoo jenne yeroo itti aanu immoo 5.2 danaalee loogiraafii isa jedhu maal akka qabatu waliin kan ilaallu ta'a. Galatooma.